السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم فيانا أرواتك إرجاك وبفك في دير في أبوليس خياتي سبوليتي تي أكسم قرر أبينا رجع ركعت ميت الدنيا تركوب الله سولتنا قبض فتنا بس فتنا ركوني نجرتي بالله نجرتي خرمتي غافر ركعت ilma namaa kana hedduu biraa dhabde akkuma jirutti ta'e kana namoonni beeka sa haya gaafa balloonoo nama hedduu saayiba keeti nama hedduu si jaalata hayyee haa ta'u akkuma jirutti ta'e kana nama hundaa beekatee gaafa rakkoon ajaa'ibaa sun dhufte rakkina kana irratti nam takkas hin abdatin nam takkas biraa waan baqatuuf jecha alaafinnata mataa keetii irra rakkina si rakkattee keessa jirtu kana akkuma jirtu dhiibteeti rakkina kanaaf fala barbaaduu qabdu. Fala rakkina kana furu rakkina tuma dhiise rakkina kanaaf hin rakkatin rakkina kana maaltu fidee jettee yaaddee miti maaltu isa furoo jettee yaaduu qabdu. Uuma lama bar rakkinni eega dhufe maaltu fide maaltu furu ta fidee dhufe ta furu bichaa yaadi bakka duniyaa ammaa tana keessatti akkasi jiraatte malee zaman ammaa kana keessa hin jiraatu. Okay kasanirraa hafu maarree xiyyaa waan godhaa maarree xiyyaa waan hin jiru kun namni kee kawaasii godhu roorroo sirratti deemtu irratti gaafa roorroon sitti hammaate si cinaa dhaabbata. Waan takka si cinaa dhaabbata garuu gaafa rakkina dhuunfaa keetii tokko keessa galtee bira nagartu haa ta'u akkuma sanitti heetu ati gaafa rakkatte rakkanna kanarratti if cinqitee sammuu ta'e negatiif boosatiif waliin tuyitee guboo osoo hin taane yaada fudhatama isiisanii qabu yaada rakkina keessan furu itti fiddee furuu qabda rabbi irta kadhachuu qabda mas tokkoffaa rabbi itti kadhattee lammaffaa irratti yaada san yaada bareedaa yaada bilchaata tokko yaaddee isa san furuu qabda. Kanaafuu rakkina sun hunda obsaan dabarsii obsitee obsa kana keessatti yaaddee hanga san alaafinata mataa keetii fudhachuu qabu danda'u ati namaa bar fudhadhu. Kanaan siinjaa viidiyoo tana nama hunda biraan gahii nama rakkoo adda addaa keessa jiru jira haa akkasitti irraa baratu jechuu barbaadaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.